kan dhiyoo kan fagoo kan alaaf biyyaa baga nagahaan jiraatan ammas naaf jiraadha wanta khayrii hundaa rabbi irraa argadha wanta khayrii hundaa rabbi irraa argadha. Keessummoonni keenyaa hunduu galatoomaa milkiinuuf qunnamaa isin hin dhibin homaa milkiinuuf qunnamaa isin hin dhibin homaa. Anis naga kootii alhamdulillahi kan har'aan nu gahee galata ilaahii hunduu seenaa jennee nuuf qabadha bootaa ustaaza hangafee warri amiirotaa warri miseensaa fi warri shurtaa fi warri koreewwanii mujma'aan hundaan warri koreewwaniif warri miseensotaaf warri shurtaa fi warri koreewwanii majmu'aan hundaan. Allahu akbar. Osoo hunduu Oseenaa hundinuu bakka nuuf qabadhaa waan hundatu jira asumaan hubadhaa isinummaan qoftiin nu jalaan bahinaa bilbila kaastanii wal jalan tarina nyaadhaatii nuuf dhugaa shukrii rabbiif galchaa du'aayii fi giiftiin nurra garagalchaa du'aayii fi giiftii nurra garagalchaa nu wajjin turaa qoodadhaa gammachuu ilaahiin ol tahee milkiin nu haa galchu jalqabe simannaa itti aanaa kan biraa giiftii gadi dhiisaa kan shamara dhiiraa warri ustaazotaa takbiiraa baay'isaa akka keessummaa simadha sagantaa muraasaa isiniif ibsaa taabtaabii fi sheerii mee sirriitti cimsaa taabtaabii fi sheerii mee sirriitti cimsaa waan billiqiisan irraan taa'inaa namni tokkollee nurraa hin bahinaa gahee koo bahachuuf anillee ol bahaa eebbifamtoota har'aa baga isiniin gahee biyya ormaa keessatti asiif achi fiigaa wanta dadhabdan baga argattanii hiika dadhabbiif laaffaatii akkuma beekamuu qormaanni jireenyaa jira bakka kamuu bakki isin kaatanii fagoo yoo ta'ellee jireenyi dakkinnaa gaara yoo gahellee qormaanni jireenyaa piini yoo isin gaafatellee obsa guddaa booda isinitti injifatee quraana ilaahii mirgaan qabatanii waan hunda keessatti rabbitti hirkattanii barattoota hundaaf fakkeenya taatanii kunoo guyyaa har'aa uffata eebbaatiin nutti as baatanii. Mee xiqqoo dubbadhaa waa'ee barattoota eebbifamanii irra gammachuu isaaniif bakka kana jiranii ustaazonni keenyas jajjaboo akka feerroo kan diiniidhaan qarree fi qeerroo markaza keessatti argaman yeroo hundaa ilmii barsiistanii diin rabbii guddaa yoo barsiisan cimee barataanis cimaa waa'ee ustaazotaa kan himee kam isaa markaza gariifaa nama keessaan fuutu garuu kan hidinaa yeroo kamuu guutu isaantu jajjabee rabbiinis jabeessee eebbifamtoonni har'aa irra deddeebi'ee baga gammaddan. Baga rabbiin guddaan isin gammachiise haala yeroo irraa waa xiqqoo dubbadhaa niyyaa bareedduudhaa meenarraa fudhadhaa yeroo ammaa kunii kan akkaan jabaatu kan qalbii qulqulluun kan rabbii warwaannu wanta hedduu arginee ammas argaa jirra alaamaa qiyaamaa xiqqaaf guddaa irraa tawbaa haa deebinuu osoo asirraan gallee milkii irraa hongoon akka nu hin malle
milkii irraa hoongoon akkanuun mallee hundi keenya ammas daguu keessa jirra. Maaliif hoongoo feenaa rabbii keenya irraa gaafa asirraa gallee gaabbiin homaan fuutuu gana gaafatamnaa waan dalagaa turree umrii keenya guutuu gaabbii boruu jalaa hadha ta'uu bannaa milkii gandalachuu rabbiirraa argannaa dilii heddummattee dachiin nuun sochootee rabbiin dallansuusaan waan isaan nu goote waan kayrii nuun qabne hundarraa baqannee hayaa fixannee kaafira hanqannee amantii keenyarraa kabajaa mulqinee waan kayrii nuun qabneen dachii waan kayrii nuun qabneen dhiichinee sirbinee sagaleen kee jiraami. Allahu Akbar. Jira. Allahu Akbar. Heek turay. Ummata islaamaa kan ta'e fakkeenyaa kan ture bar sunnaa nabii rabbii keenya nagaaf rahmanni irra haa jiraatu salphaan nun dhaalchifnee diinii kana barii hedduutti laffaanii hundi keenyayyuu garuu diinii gadhiifnee sunnaa keenyaan bullaa kan nabiyyii dhiifne rabbummaan olaanee nuuf haa saaqu karaa inni nuuf haa dhiisuu dilii teenna mara rabbitu nuun jedhee suuraa asrii keessatti والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. jedhee nuuf dubbatee ergaa suuraa kanaa meeqatu hubate meeqa kennatu as keessaa argamaa jiruun keenya hunduu wal keessa laaqamaa tawbaa haa deebinuu gara rabbii guddaa rabbiin nu haa milkeessu muslimtoota hundaa walalootiyyallee asumatti geessee dhiifama naaf godhaa yooniin waa balleesse. Assalaamu alaikum. Allahu Akbar. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله أكبر ما شاء الله بارك الله فيك بليتي تينا سخريتي ربي سرها جلته قلمنك ينقوقين أرمنك خير من شر دبتي سنجنة ربي قلمان سياقه يا ما شاء الله. الله أكبر أيكا كانت آن سودان كاسمونك نوروني ريفس سيناجرتان بغانا غان نفتني مرحبا بكم ويلكم سنجنة ayyaka jaralleeshin amma sagantaan kenna kan kanatti aanu sagantaa manguddooti. Manil manguddoo jechuulleen mumkin hin dhabamu. Manguddoo jajjaba biraa qabna jennaan ka. Allahu Akbar. Hajje haraka manguddoo ajaa'ibaati jiranii inshallah. Ustaada keenya ustaada Abu Muwaffaqii fi Abu Bakar illee ni jiran ka. ايوه اما استاذ ابو بكر اللي رماغوراتي ايوه استاذ ابو موفق فليتفضل الينا مشكورا وماجورا. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. ابشروا نما من قدوم من صدى النجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والقائل في كتابه المبين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه
والقائل أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وبعد، كلكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتي كيسانو بقى ربين غيار آتين نغهي سنغهي وري غيار قرآن ختمتني تنين جتا مبارك لكم ختم القرآن، هذه هدية عظيمة من الله، هذه هدية عظيمة من الله لكم في ظروفكم الصعبة، وهي بشرى خير وتأييد بإذن الله، وهي بشرى خير وتأييد بأن الله معك. إيه بقى قمتن دول لكن وري أرى قرآن قد بوفتني تنين جتا بقى ربي اسم قمتشيس انجروا نفكاتي شبكان نباسي جيرا نفكاتي ما في تحركات. لا 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 نجرتن لا حول ولا قوة إلا انجروا أني أستاذ بيستي شبكان نقبي جيرا أني بكاكا نادي تندب بدوسو دا ربي حول ولا بني آدم ورقي افتروتا قرم بدن نقارب بتمال جاتشو أستاذ موافق تدبتو جرا برا. الله أكبر. حول ولا قوة ورجل خنا فنيان غغوران موافق في الرسول هذا فكاتني دي اجول لي خلقنا فنيان غغورنا دي هذا راجدا ما انجد دي حول ولا قوة لا إله إلا مال جاتشو يا ربي هاي إن شاء الله مال جاتشو ما يو أنا